يا إبدان أنا بابا وسدت وان نمون تنترورس وان مون تنترورس إبدي بابا نديد أسين جبلين اللي ناقي دامودت أيا جوليتو نامو الأتل ما هلقت أبابون فإن ما هلقت أبابون فإن ما نديد إبدي أبابون فوق بد ما نديد مالين قد آمتي مالن قد إبدي نابو بقول أما كايسيتاني أبابون فبربرون سنبراكي برو سنبراكي سنرتان لبيان أني كاوسان إنو مان بوبيسا بدي كنا دي Mano ayam katastrof terjala ya jol. Tarvati jolle tiana go omsite. Nartin turis. Why? أبابون فو إنو ما نديد إبدي أبابون فوق بد ما نديد مالين قد آمتي مالن قد إبدي نابو بقول أما كايسيتاني أبابون فبربرون سنبراكي برو سنبراكي سنرتان لبيان أني كاوسان إنو مان بوبيسا بدي كنا دي أس تاركينا رات تروفته أبا قنف سلاها maal goone reeka durbatan odoo gurgurannee sosoo heerumsiifanne kanuma ormaati numarraa baati yoo tana silaa malee nurra teessee uffata kana nuuf hin miiccitu mala godhachuu qabna abbaa gonfu mala godhachuu qabna uffata kanatti illee kunoo ana Jabani. Budi chatti daddaf. Abidis baba ufidi de kuno erga. Talli koosii deemte. Mee akkabi ijoollee sun martee haadha gonfoo bilbila sana bilbilanii beekanii. abbaa gonfo dhiqadha akkanumatti naa gamte abbaa gonfo maal yaaleensuutiyyaa naguma jiran abbaa gonfo naguma jiranii xiqqoo waa barbaadan hillolinaa kaayee abbaa gonfoo qarshiin magaalaan dhumatti qarshii jedhanii sanuu as deemanii maal as deemanii kunoo finfinnee deemanii asii biyya ormaayi maaliif birriin jiraan dhumanni dhumatti abbaa gonfoo mucaan kiyyallee akkana darbameen dubbatu waa'ee birrii kana natti dubbate tole jaarsi maal ta'e abbaa gonfoo maal taatanii sila ijoollee sila waa mana kophaatti qabdimoo maali sila fooqii gandaa santuuyyuu kan ijoollee kiyyaa ta'a seetanii wanni san dhaqee arge fooqii haga kana dhoollee dheeratu sun kan ijoollee kiyyaati seetammoo maaliin abbaa gonfoo birrii hin barbaadanii barsiisu erganoollee hin barsiifne abbaa gonfoo hin barsiifne erga jenne ijoollee kan hin barsiisne. Sila jaarsi maal ta'e akkamitti hidhattu abbaa gonfoo sila achi fooqii sanirraa gadi darbamtanii dudduu isin darbeeti kuftanii caccabdanii immooyyuu manattuuyyuu isinuyyuu as taamamuu hin danda'uwan lakka abbaa gonfoo lakki hin naxxan ijoolleen gisee boqonnaa hin dhufne jettee jirti abbaa gonfoo asumatti maal oltanii abbaa gonfoo sila birruma kana yaa abbaa gonfoo qoy ijoollee keenya caaltee birriintu ani kuno ani har'a jammaree abbaa gonfoo wayyaa naa bittan kanallee naaf hin bitina ani luka kiyyaatti illee caammaan uffadhu abbaa gonfoo wayyaallee naaf hin bitina kan wayyaadhaan naa bitta sana abbaa gonfoo kan kopheedhaan naa bitta sanillee abbaa gonfoo walitti gudunfetan ijoollee kootti hin barsiifadha ani ijoollee kootiin ittiin barsiifadha luka duwwaan deema. Haga ijoolleen koo barsiisanii baatutti haga ijoolleen barsiisanii baatutti luka kiyya duwwaan deema wayyaalleen bitadhu kunooti ani kan bittanii xilloo fidanii uffadhu abbaa koo ijoolleen barsiifadha nan barsiifadha hin baranna jedhanii nan barsiifadha. Ijoollee sun martee haadha gonfoo bilbila sana bilbilanii beekanii. Birrii maali? Maal jette sila? Birri maal argitaaf ijoolleedha? Birrii hoo baratte ijoolleen durriyyee taati. Akka
maal rakkatan kaleessaa miti kana si deeman waan nyaatan fudhatanii huccuu isaanii fudhatanii kan deemanis kalee miti kan maalitti mee amma birrii kan barbaachise ijoolleen kun waan hin taane baraniitu birrii gaafa baratan tamaarii dhiisaniitu waan biraa baratu biyya sana keessatti waan baay'ee argan Finfinneen akka durii miti amma babbaddeerti waan badee meeqatu keessa jiraata waan adda addaa namoonni suusii adda addaan qabamanii waan adda addaatu achi jira gaafa birrii argan ijoolleen waan adda addaa biru birriin argaaf birrii ijoollee kana argiteefi dubbiin mataa keetti dhufa kana beeki dubbiin mataa keetti dhufa. Amma immoo birrii barsiiftee ijoollee jaballeessuuf deemti. Kan manaa baaftee bakkeetti geggeessite ramu amma immoo birrii ergiteef maaliin godha jetteeniiti kame ijoolleen kun yoo birrii argan hin badu. Deebi'anii yaa deebituun talli koos dubbiin kun mataa kee irratti dhuma kana beeke. Ani dubbii baay'een barbaadu. Warri kun haadha gonfoo. Ijoollee maal talaanu yaamaa? Eegan haadha gaaddisaati. Noor haadha gaaddis. Abeet nama fardaan barbaadan lafuu argatan jedhan. Yaa haadha gaaddisaatu. Noor haadha gaaddisa naguma ijoolleen naguma. Mee haadha gonfootu tole naguma fayyuma. Bakuma naa dhuftan haadha gaaddisaatoo. Maaluma mee qoyaa asumatti isinitti siqeetumanii walumatti siqeetu. Mee bubbaan akka wallaa fideeti. Mee gaazumaa fi buna naa bitta. Kinoo wannaan. Mee qoyaa asumatti isinitti siqeetumanii walumatti siqeetuman waa'ee isinitti waa'effadha. Waa'uma sitti waa'effadha. Sitti waa'effadha. Abbaa. Na qufaasisti gabaa kana dhaquu sodaadha yaada gonfootu. Mee allaa fidii gaazumaa fi buna fi ashaboo naa bitte kan masadeen naa bittee dhuftaadha gonfootii yaadara. Tole ish tole haadha kiyya tole. Mee haadha gonfoo mee maalirraan gaatte? Walumatti siqeetuman waa'ee isinitti waa'effadha. Waa'uma sitti waa'effadha. Sitti waa'effadha. Abbaa gonfoo wajjiniin natti siqini. Maal haadha too maaliin? Kan kunoo wanni keessaa iyyitu santuyyuu dhukkuba kunoo jedhanii haasaasan kaayachi nurraadha. No maal badii qabnaa inni nutti dhufaa miti. Inni warruma kunoo minno mindinoo sanaa dhaquun marra kan. Minni mindinoo keessaa hin qabnu nuti dhukkuballee keessaa hin qabnu. Kanaafiyyuu homa shonkorte cafeetitti dhugira. Haadha gaaddisa. Maalinni kana mana maalii jedhan akkanuma. Mee karaa waa'ee keenyatti deebinaa. Nan deema. Gabaan deema eeyyee nan deema. Wanni natti bubbaa ish siif hin gurguru. Maal asii bitaa haadha gaaddisa. Ish. Maalinni inni sun warri suuqii natti nimanii godhe. Siif hin bita. Maalin kararra usanii kun ijoolleen tiyya bittee galtee mana kanatti hin hojjetanidha. Anilleen beeku ijoollee tiyyatu hojjetaa hin arge nan gaafadha. Dambanyaan qaba suuqii san gaafadha. Huma rakkoo hin jiru nan gaafadha. Ani maala yaada seete ka yaa haadha gaaddisaatu maala sitti machuu barbaade seete jaarsi dide jaarsi birriin baasu dhaqee tallaala jedhe jaarsa dadhabe. Amma maala yaadee sitti fakkaata. Ka'ee tananii aannan takka kana samuuna raases hin jirti kan kalee galgala raases hin jirti dhadhaa tana walitti qaqqabadhee tananii ka'ee dhadhaa fi haybii tana gurguree ijoollee tiyyaa birrii erga jedhee tanan ani murteeffadha luka kiyya duwwaan deema gamuma kanallee hoggaan deemu malee haga ijoolleen tiyya bartii kanaa baanitti
caammallee jijjiiradhu wayyaallee jijjiiradhu baajiccitti narratti malee kan murteessi haadha gaaddisaa ta'u har maalii bakka itti galcheessanuun beeku kunu mucaa suuqii tokko fayyaalessa tokko mucaa kun gonfuma keenyatti fakkaata mucaa sun eelatti tola mucaa sun la hogganani maqaa kanaan wallaale harmee haadha gonfoo hayyaa harmee. Kun kana jechuun akkanaa bar koottaa sinan keessaa dhita akkana qabeenya fuudhee gonfuma keenyatti fakkaata. Isaafillee kun dhadhaallee kophaatti guduuffee fi haybiillee kophaatti guduuffee kun warra magaalaa kana daabballee kun tolchee fuudhetiifan deema jedheeta. Fuudhetiifan na garaa na nyaata akkuma mucaa kiyyaatti garaa na nyaata. Yaa haadha gaaddisaatu ani isa gurguradheetani mucaa saniin kunoo akkana wanniidha jedhanii maalan beekani waan keessa galchan maalan beeka hoosuma achi gaa jedhanii saniin booda dhadheetuma ijoolletti fudhatte jedhan isa keessa naa galcha mucaa sun qorqoorroo wayiitillee yoo ta'e beeku waan keessa galchan ani maalan beekani maal akka seexanatti fuudhee deema ta'ina ani maalan beekani ani waanuma bara kanaatu waanuma isaan godhan maalan beekani amma tani yoo argite amma tana dhaqanii nuyi kan beennu hookan mana namaa dhaqxee qarshii fudhatta. Yookaan kaan goot ani waan makanaayyuu wallaalee jiru waan inni geessu maalan beekan waan geessu beeku ka akkana jedhanii mucaa sanitti kennee tanan ka'ee ergee fi kudu abbaan gonfoon galinan dhufa nagaatti ool galgala sittan gora waan irra geessittan hima. Haadha gonfumee maalirraan gaatte baasan maalirra geechan abbaa gonfoo wajjiniin mari'attamoo akkamiin sittasi kun akka sittasi kun waan ammaa kana kima nama walirraa fageesse nan nufeesi gaafa dheetanan kun anis kanumaan na qufaasitti tanaa jedhee sodaadhetuman hafee manumatti walirraa fagaadhaa jedhaniin kina televezyiinii sanii walirraa fagaadhaa jedhanii saadheetanan mari'attanii maalirra geecharree intalli akkamanatti sii deebitu haa deebite asuma barattoo haadha gonfootu abbaa gonfoo dubartumatu qabaa abbaa warraan deebisu dubartiidha dubartiin beektuudha jedha Oromoon gorsiituma maluma malaan dhiyaanni isaa akka deebi'u godhi malee tana durbaa haa tamaaltu akka ishiin tamaaruunis bareeda ganaa ammaan achi fagoo kana bakkee Finfinnee sana deemtee jetti tamaaruun gaarii miti suma biraa hoo tamaartee irra gaariidha deebisimee yaadumaan deebisee abbaa gonfoo hin deebi'a malumaanaati buna daffisee fi walitti waayya'iituma deebisi gorsaan hin deebi'an jedheetuma yaada. Leensuu kottu. Gonfoo kun. Nan fashion. Maal taate? Maaf dadallante? Maali manni barnoota rakkoo jiramu? Ijoollee waa siin jettemu. Maaf akka gaafa dhuftu gagammaduu dhiifte? Maaf gagammaduu dhiifte rakkoo jiru natti maddu? Lakki. Intallannis xiqqoo jireenya baadiyyaa keessatti baree baadiyyaa guddaa keessatti nalattee guddadde waan ta'eef immoo gaafa magaalaa dhufu jireenyi magaalaatiif baadiyyaa addanatti ta'eeti malee waan biraa yaaduu kooti miti. Ani obboleessa kee miti waa hunda sii gochuun hin danda'a. Rakkoo argame hunda irrattiyyuu ani amma argachuu qabdi. Gara barnootaatiin waan sitti jabaatu yoo jiraate illee natti himachuu qabdi. Mee waan taate jettee tokko lama jedhee natti himi. Biyyallee sin dawallee walumaanii maatii ni dubbifta harmeellee abbaallee ni dubbifta. Wana walitti araaramanii dheengaddaa walitti bu'uun banu. Walitti bu'an sarree walitti malilkaa walirraan cabsitu jedhani. Wana walitti ni araaramu. Wana akkuma gaafa duraan ta'u abbaan illee ni laafa. Maallaqa illee nu erguun dhiisan. Maallaqaaf jettee immoo yookaan eenyu taatu baasii waan adda addaatti yookaan rakka eenyu taate jettee maallaqaan iddoo rakkannetti hiriyaa keenya argaa anannuu fuudha waan ta'eef hin sodaatini waan rakkatteetti natti himi. Dhugaa keessa si malee eenyuun qaba
Rakkoo dhufu hundaayyuu siin hin maleedha. Eeyyan sirriidha. Garuu wanti hunduu yeroo qaba. Siin si dhoksee sanuu kadhanna qoomtii rakkinni kan jiraatu yoo ta'e ammatti rakkoo nama mudate hin jiru. Akkasumallee baasii natti gurguddataa jettee immoo yoo waan sodaatu taatee nutti maxxame. Waa hundaaf iyyuu keessa ni darbama. Qaramee rakkina keessa ba'ama jechuudha. Akkasumaan baratamee bakka guddaa gaame waan ta'eef waan rakkattee natti himee waan dallanaa jirtus natti himee siin jedha. Galatoon yaada kee dhaggeeffadha. Dhugaan siin jedha. Yaada biraa yoo hin qabu kanaan ala. Eeyyan warqeen kan morma namaarra taa'u waa hedduu keessa qorameeti akkasiin miidhagfameeti miti. Kanaaf immoo rakkoo dhufu hundumaafuu wal gargaarree wal dandeenye keessa dabruudhaaf obsaa kanan jedhamne nu gaafata qaba. As keessatti immoo qorumsi hedduun akka jiru natti agarsiisa. Yaa ta'u malee yoo gonfoo koo haga dhumaatti akkaati na wajjin dhaabbattu waan hin beekuuf wanti si dhoksu tokkollee hin jiru. Yoo jiraate sitti hima. Kanaaf ammaaf naaf jettee hin dhiphatin. Qarshiis ta'e kara tokkoon hin rakkoon hin jiru. Ani sin qaba waan ta'eef umaayyuu hin dhiphadhu. Waaqayyoon gaditti gargaarsi kan kee hedduu waan hedduu na gargaareera. Ati yoo galatoomi.